Umar Mootula. dhiifama naa godha. Gaaffii takka ofis gaafatame. No tame gaaffii takka dhiifama asii dhaabuu qiyya. Dubartiin aagaa ama jaartii biyya qofan arrabsine anallee waliin arrabsaa turte sanitti miira keessa naqe. Arraba bira kuttee jaartii ta'e fuula kana keessa dhooyitee dhiigarraa yaaftee dubartiin atilleen dhuftee dhagaadhaa yoo si jala ceete jaartii teetiif tumsitamu dubartii san dura ceetee dheessitee dhiiratti himatta. Uummata kitti tana gabaabsinaa deebisi. Addaan doogga dhugaadha. Wallahi Addaan doogga dhiirratti kaliifoo suneen nuuf taa'eeta. Nama biraatti yaamta dhii obboleessa kiyya jaartiin teetii fi dhalaan biraa yoo lolte mul'iifillee akka gorsaatti akka obboleessa guddaa tokko kanis yaamu ifiifattaa hin qabinaa ooltumanii nama biraatti yaami jaartiif tumse siin jaani qaanyiidha Oromoo keessatti wani kanaayi dhalaa yoo si ceete dura cayi dhalaa dura ca'uun diyyummaadha. Khalifa abboo ilmi dhugaa siyaadha bakki an tamaamin itti ilaale bakka tana. Akka aarsa akka warri miidiyaa kanarra jirtan kuni warri amma akka nama fadhiyaa qabee kuni Oromoon kamuu dhufe kanuma sin jira hayyuun fetellee dhuftanuma sin jira anillee waan jedhu dhabeetta isinii fi hayyuun fetellee dhufe wayita isiin akkiitti gabbaatina arussan adabadhuu maan jedhaan isin dawwalte kingo ila dhagaye tamaam itti dawwaltanii barreessanii fi adabadhuu maan jedhan hooy jala godhanii balu tay jedhanii akkana godhu dhugaa kee waan akkasii jedhaan biitti torba caasaa ila tamaam takkatti dhagaye anama sirraa quufee jiraan gama kooti namaan gaate kunnoo argaa boru yoo waa dhufa narra ilaalina Oromoo argee jira kunnoo jedheenii jira ebeluun jedhe jettu boruullee waalee taatu dhageessifatte. Miidhattiin tun boruullee miidhamtu boruullee waa taatu ka yakkamu warra atti dhageessifatte san ifa haa ta'u nama maraayyuu. Namni yakkamu tokkollee jiru. Tokkoffaa ka yakkamu eenyuun akka ilma dhiiraatitti. Tokkoffaa ka yakkamu abbama san. Tamaam. Sammuu ittiin nama arrate. Laalage. Waraqaan qabu poolisiitti fidee namni jettee boottimi. Sammuu ittiin nama arratu kana sammuu ittiin boottu kana jalqaba maan daleessiifne namni yoo nama arrabsamee callee ilaalaa ishi. Tamaam dhagaye. Dubbii walirra qabu hin taatu. Akka dhiiraa dhattee himte. Narraa dhoorgaa intala teessan narraa qabaa jetteen mubaarakiin itti himte martinuu dhageette garaa gurraa qabdi gisee ati poolisiitti yaamtu garaa gurraa qabdi gisee jaartiin ati miti jaartiin tantee poolisiitti yaamtu garaa gurraa qabdi. Yoo mi'attiin tun borullee waa taate yoo borullee waa miidhamte ka itti gaafatamu jira ati fixatte gama keeti gara uumaa ilma Oromootiin fixattee jirta baga gooti. Kanaafuu ammallee wanti jechuu barbaadu maa inni namni baay'een imimmaan kijibaa jechuudha. Karamni as gubbatti namni maal godhaa laayif goolii irra leecha kaawwatee dhufeetiin rakkoo isii boodata. Karaqaa barbaacha digalee asitti abbaan fedhe kennuufii danda'a. Biyya kiyyaa miti galee abbaan fedhe leencaa waan fedhe dhibboo kenneef danda'a kiyyaa garuu mootu kijiba namaa amantanii imimmaan kijibaa amantanii nama tokko yakkamaa. Kijiba namaa namanii. Ila waan uumaan gaafa Silva isin jettan kanas anis ilma beekaati ilma nama guddaati eenyu maal akka godhuu qabu hin beekasii galee gaafa namni immoo jaartii biyyatti dhufee afaan banu keessattuudha miidiyaa kanatti jechuudha lafatti nama miidhuu miti guyya tokko miidiyaa kanatti ol ba'ee nama rabsee hin beeku namni dhufee koomantii irratti goyimee waan taphadhu waan aan jedhu Muito firra godhe block firra eeggis yoo tokko namatti dubbadee hin beeku yoo tokko qoosadhaaf maal jedheen nama tokko waa hin jedha kaachirraa hafe annamas miidhee yaadu miidhafes hin barbaadu garuu immoo wanta himaa inni kawal dhabe anaaf nama biraati ifaan ifatti kawal dhabe anaaf haadha haati faatee barbaaddu waan feete yoo dandeetti na hajjeestu haati faatee sii gale isima maatii sii gale faateetii wal dhabdanii jalqabni haadha faatee wal dhabneemi haati faatee barbaadde bakka arrabsitee anillee si arrabsee yookaan ifaan wal gaafachuu dandeenya yookaan mootuu bakka akkanumatti itti fufnee wal cufuu dandeenya beektaa sun mirga anaaf kiyyaaf haadha faayedha. So anas biratti isima maaltu galchee lola namni hin affeere waan bakka wayiitti si gale ila ufuma kaatee ande maal taate gingooti sammuun qabdu namni akkamitti nama bultii halaalaa jiraatee jiruun zinaa jooteedhaa karaa deema nama kuma irra taa'ee maal jechuudha. Achi booda immoo seera dhaqee osoo harkaan dhahee wayyee akkam goote
yoo kaasoo yaadun dhiira isii dhooyte yoo yaadun yoo fatii aanu ofirraa dhooyte hoo akkam goote yoo lamaan miidhaman kamtu caala dubbii kamtu salphaadha. An waan gaafachuu qabu an dhagaye ilmi namaa akkuma duratti jalqaba siin jedhe sun sumni sadiinuu wali bu'aa jiran ilmi namaa ilma ta'ee namni walitti hin buune hin jiru namni wal lolaa hin araaramallee an gaafii sirraa gaafadhu haa namnillee dhaga'ullee haa oromoollee dhageettullee si gaafadhellee naa deebistellee namni gaafa namni namaa wal lolee argaa huunnoo argaa tiyya taatu argaa ta'isii taatu argaa narraa qabaa geeffatte ati sin ilaalu maaliifi boruu oromollee si dhufti jilbi jaarsaallee si dhufu tana si gaafata himattee narraa dhoorgaa boruu waan kana dhufaa narraa qabaa intala tana achi narraa qabaa yoo an boru tarkaanfii wayii deeme maa tarkaanfii san deemte naan jettani narraa dhoorgaa eega jettee afaan baatee ummata kana dubbatte eeddee dhabdee akka waan uumamne ofirraa qabde sun ta'urra atitti himatteeti. Ammaayyuu ilaala ani ilaala komii kana dheessa maqaan nabadaa fatiyaa sa'a takkatti akkasii osoo gabbaatu godhe malee wallaahi billaa osoo barbaade osoo fedha kiyya tahe digale osoo fedha kiyya tahe fatiyaan irra gabbaatee lii irratti hidhameettee booyuu miti akkisiin lammata ija gabbaatee masrii kana agarra godhuu hin danda'a. Maaliif because ka godhu anaa miti. Hin dandeettu intala Oromooti abboo obboleettii qabda. Ani irratti danda'a. Kana godhu mootu anaa natiyyaa miti. Abboo maali akkuma zarii qabdi yoo tana maaltu beeka injiriin akkas. Yaa obboleeyyan kiyyaa mee afaan kana ankatiin jedhu bara kana godhu bara anaa miti an kana godhu seera sii gale seeruma bira fiduudha bakka. Aku isin beektan akkuma isin yeroo jiraatan waraqaan qabdu namni jettanii waraqaan qabduumi arabattee namarraa jiraachuudha bakka sammuu itti nama rakkoo kana maaliif hin yaadne booda namni isin arraba gattoo san miidhaa bee nama arrabse. Tamaam keenya mee waan isin jiru yaa obboleessa kiyya wallaahi namni waa wal jaalatu waan wal kabajuuf nuti silaayis bakka addaan itti hafnu hin qabnu waan waliin jennu walumaan jenna wallaahi karaa dogongoraati irra jirta dhaabbadhu waa siin jaa. Karaa dogongoraati irra jirta maaliif hin dogongora irra jira jee wallaahi jaartiin teetii fi dhalaan yoo wal lolan ani immoo bar fatiyaan isaa qabdii miti bar fatiyaa yoo heerri gattaa'ee heerritti dubbate fatiyaan badi fatiyaan yoo Khalifa dhiifama naa godha afaan si qabee tamaam deeffate deebiin deebsin tamaam jedheen jalqabumaan mucattii tanaaf jaartiin tantee wal lolte jarana kuunoo dubartii lamaantu wal lolaa jira. Yoo bor wanni hamtuun gad dhufte narra hin laalina ani kun irmijaa akkanaa fudhachuu deemaa jira narraa qaba jettee Oromoo himattee nama achi jiru himattee jennaan himat tokkoffaa inni himat Mubaarak Musaa maatii himadhee Mubaarak Musaa maatiin kun waan akkanaatu deemaa jira narraa qabin intala sana jennaaniin awwaan isii keessa hin galu naan jedhee aslillee na dhufe reediinillee na dhufe narraa dhoorgaa jedheeni. Na asin dachaani jedhe. Okay. Tanuma siisirreessu. Namni hajaa qabu akka mucattii miidhamtuu namni kan hin jechu. Dubbadhu Khalifa. Ayyee. Yoon dubbadde namni Umar akkasii xumuraan natti fakkaate akka dhaamsaatti wanta jechuu barbaadumaa inni namoonni miidiyaa kana gubbaratti namni hundinuyyuu hordoftoota mataa isaa qaba. Namoota hin dhaga'ame sagaleen kiyya. Nageessa tamaam hin nageessisu. Miidiyaa kana gubbaratti namni hundinuyyuu Fatiyaanis feemasiidha nama hordoftoota mataa isii qabu akkasuma dinqisiifattoota yookaan immoo jaalattoota namoota isaan maratan qabaachuu dandeetti. Digalee namni duubaa agarte namni duubaa itti hoo'i namatti jiru jechuudha. Yeroo akka isiin jedhee bara itti muyyattii kana balatti oofaa akka jiru warra kana akka isiin nama rafetu akka godhaa jiru akka isiin immoo warra koo keessa seenaa jirtus warra jala deemee akkasuma as jala sidaachuu dandeettan ani isinillee isin jedhaan jiru garuu immoo ammallee immoo fuulduratti ammas dubbiin dubbii dhumatee miti. Dubbiin keenya ammas harka seeraa jira sii gada. Dubbiin kiyyaaf jaartii isaa ammas harka seeraa jira.
waan dhumate miti waan seeraan laallamu. Waan isin as gubbaatti baatanii Fatihaa miira keessa galchanii dubbachuuf ta'e yoo isii miidhe malee homaa isiin fayyadu. Kanaaf akkasitti hubadhaa isin Tamam jedha. kun sodaachisaa fakkeessa. Dubbiin kan keessa sodaachisaa Lafa fakkeessa. rakkisaa jira. Sodaachisaa. Tame Sodaachisaa sifitadheetiin fakkaata deema. malee waan sirnyaatti Tame miti. boru waan waliin jennu har'uma waliin jenna. Yaa. Dubbiin bakka lama jirti. Dubbiin bakka lama nurraa hafte. Erga ati nama yaammattee namni itti himattee aslii fi reediin sitti hin deebiini. Jarallee heerri bira jira. Maaliif jennaan ati itti baannatteetti jarri kun haya janii sitti hin deebiini. Akka namni wal fixu isaanii dalagee dubbii fudhatanii kan hin fitin isaaniitu karaa dhaabee isaan itti gaafatamuu ni danda'an. Seerri gaafachuu ni danda'a. Ati immoo akka karaa amma deemaa jirtu kana hin deemini biroo kiyya. Dhalaa hin lameen wal loltee jecha harkis hin badini afaan illee hin badini. Jabaadhu hanga dandeessutti nama biraatillee yaammattu sheekootiin nama biraatillee nama hedduu jira biyya sanii dhalaan yoo si ceetee yoo si waan jettillee ati hanga dandeessu fiigii jiraa baafadhu dhalaa jecha harki keessa hin badini. Fatiyaan haqa qabdi yoo taane Fatiyaanis ni balleessiti ni beeka. Nama wali balleesse rabbumaa beeka jidduu gattaanii walitti dubbatanii obboleettii teetanaas ammoo bakka seeraan geessinii boru qaanyiidha namni Oromoon akkana wal gooteen hunjaanii. Bakka seeraa geessitee muciyyoo tana saniifuu waanuma hin jirre hundaaf booyatti ni dayinii fi dhiisii nama himadhu yoo dandeenye nama biyya sanii bilbilee namoota hedduu wayina biyya san keessaa isin jidduu dhufanii rakkoo teessan isin ilaalanii isin haafuranii. Maaliif jennaan wallaahi wanni tu waa hedduu balleessiti. Anni beeka waa hedduu balleessiti. Wanni tu waa hedduu balleessiti. Tan amma kanatti namni caalchee taa'utuni. Wallaahi umar dubbii walii silaa dhageenye. Dubbii walii silaa dhageenye dubbiin umar siin jeessan keessaa takka waan namni irra deebi'ee siin jiru hin jiru. Jaarsatti himattee himadde eenyuufatti himadde abaluufatti himadde. Si dhufanii natti hin dhufne heerri sii fi Fatihaa isin dhiiseetuma nama ati sitti himattee deebuu dide san qacam godhee yakkisiisee achi booda dubbii teessanitti deebi'a. Ati maaliif namatti himattee namatti himanne lakkii maaliif hin himatti naa arrabsite dubar jaartiitii arrabsitee naas arrabsitee duba ati dhalaa wajji wal qixxaattaa siin jaa. Hai dhalaanii fi daa'imni takka dhalaa wajji wal qixxaattaa siin jaa. Tokkoon jirtu dubartii wal lolte lamaan irratti dubartii masal lamaanii fixa malee seerri wanni tamaamin aswaamee gidduu yookaan nama ragaa godheetiin dhiisan dubbatu tokkoon jirtu. Fatihaa wajjin rakkoo godhattee isii wajjin wal qabanii. Al tokko dubbadhu kingoo baadla billaalee kidee bahuu barbaada. Ila wanni ni nati beekuu qabdu tamaami arrabaa fi ilkaan iyyuu waldha ilma namaatii miti. Fatihaalleen teenaatillee kenna sillee arrabsoo osoo hin taane Fatihaallee arrabsoo osoo hin taane wanni ati beekuu qabdu Fatihaanis intala dhalaati obboleettii teeti sunillee haadha manaa keetii intala dhalaati ambumarraa fuutee sitti dhufte. Fatihaalleen akkasuma immoo bornamoo biraatti fuudha. Wanni ati beekuu qabdu takka yoo jiraatte akka ilma dhiiraa tokkootitti wanni ani akki faamilii kiyya jala guddadhetti illee jechuudha. Dubartii wal lolte lamaan gidduu seenuu hin qabdu. Gidduu seente immoo ati waan gidduu si seensise ansii argee jira. Maal inni wanni gidduu si seense beektaa? Rakkoo amma dura wal dhabdee yeroo aslii wajjiini ka ture san sababeeffattee atillee san amma kana keessa baatte malee wanni yaani aganatti arrabsoo Fatiyaan haadha manaa kan kee arrabsiteen dallansuun si buttee ooy ka tame dhageeffadhu hin fixadha dhageeffadhu dallansuun hagasi si butteetiin lola suwaanuma tan kasiin jedhe bar lola maqaa aslii kan ifamman asirratti kaasuu barbaada maqaa aslii kaasuu barbaade osoo hin taanetti waan isiin dubbatte waan isiin dubbattetu yeroo haati Fatiyaan arrabsitu maal jettee jalaa qabaa turte akkas innu gaafa anaaf asli wal lolle Fatihaa ida tamaami wanni ati beekuu qabdu Fatihaallee yeroo waa jettu yeroo aartuu miti yeroo fayyaa qabdu laayivii kana yoo dhuftu waa meeqa balleessitee waa meeqa tolchitee akka baatu hin beekna namni kamuu hin argina sii galaa Fatiyaan nama miidiyaati as qaba achi qabaa hin qabdu dubbiin ammoo yoo dhugaa walitti himan dhugaan hin baddu beektaa dhugama walitti himnee wal bira kunna garuu ati sunillee si bira osoo jirtu dallansuun haganatti si buttee haadha manaa kan keetii fi Fatihaa wal dhabe dubartiidha wanni kun dubartii jechuun ammoo citaadha citaan gisee kirbiidatti qabsiifte. Ela bar eega akkas ta'e ati maal goota achi keessatti. Tamam ila
ila wala ma wallalin ma je Kono video la warra video waraga makman makman oromo ma jira beita tamam makman go akama ma ko oromo sentain go wa dubbi afan kani dulla mata kani sentain akka je haati warrada de ususin gabbate abba fete falatte haada warrada tengafata sigafata kun uma aksi No, ani wanini siidhaam tamaami akka intala dhalaa takkaati akka nama obboleessa qabu akka nama abbaa qabu akka nama bor abbaa manaa argachuu taa'u tokkooti wanni siidhaamu maal inni beekta gabaabsee siimu dubartiin yoo wal lolte eenyumaayyuu haa ta'u obboleettii kan kee gara tokko wajjin baate haa taatu irraan dhaqin yoo dandeette nama itti yaami yoo dadhabde ammoo biraa deemi tamiidhame fuutee mana yaalaa geessita tamiiti ammoo seeran jaarsa waamanii ummanni haa gaafatu obboleettii ummaa tantee maan taane siigala ummaan tanteetii fi fakkeenya yoo ayyadaa qabaatte yoo jarri wal dhabde gidduun seenin dandeettu nama itti waami nama sirra xiqqoo injiraani addaan qabuu danda'u nama sitti dhiyoo abbaa natti buuteen haarasi yaa obboleeyyan kiyya tokkoffaa Umar Kingo tamam asirraa fitan hangama kooti beesirraa fite amma ati sunyatiin tu wallee taatee namni tokko asirratti waan jedhinaani namni gariin shira sabudhanii fennu fooyyoo garuu ni dhufeera ani ammallee tamam ammallee laga irra deebee siima ammallee ani tokkoffaa wannan takkatti akka ilma dhiiraatti sidhaamu Getting to imbeta wa hunda beta nucala be Kingo shira tataran dagin tamam shira mali tata kuno kae ragara abo ani nimba bolengi ya real jifar tame yon si balle si diba mo Kingo ki Umar hat ali be ya khalifa ali ko ammo wanna takati sitti mutamam like boru Oromo lesi gafat miyatti tana yoo qara harka siraal de galchaa jiratti ka furmaata godhuuf lesi ka furmaata itti godhu lesi argan dubbii mara keessa Oromo gaafa isiin gabbaatee akka kana arabisan isiin gaafanne ka gaafane waan seeran birraa gaafa foon irraa muranii gatan tamam nagay foon irraa muranii gatan ofin maxxansa malee foon fi ajaa'idhanii ofirraa muran takka jedhu sumammaa ka achi qaban namni gariin yaa haasaa kiyyallee ta'uu fi dhabuu malaa waan fedhe haa dubbatu abbaan fedhe ammoo wanta akkatti akka ilma dhiiraatti kasi dhaamu waa hundaan beektaa arguu jirtalle mucattii tana borullee kamiidhullee si kamiidhamuullee si oo ka ta'u taate boru seenaallee si gaafata Oromoollee si gaafatti kanaafuu ani wanni gaafin qajeeloo tasirraa barbaade jalqabni himattee nama kana hifurraa himte hime baddullee toltullee araarallee rabbi isinii buusullee jidduu teessanii hamtuu rabbi kaasullee namni badii tana itti jaalate warra Kaayirooti namni mi'attii tanallee akka hidhamtuu fedhu warra Kaayirooti warra atitti mattee keessa nan galchu wanni fatiyaa nan galchu ka jedhe boru mi'attiintu harka ormaallee seentu deebitee harka ormaallee seentu ka godhe warra atitti mattee san itti mattee birmatanii dhufanii dubbii isin lamaan jidduu osoo seera bira hin gahin qabbaneessuu ka danda'an akka fatiyaa hidhamtu ka godhe warra atitti mattee sanii galatoomii tanumaaf sheersi godhee ulfaadhu guyyaa gaarii qabaadha. Numa gaafachuuf tamaami sheer itti godhee warri ammoo Umar shira xaxaa jettan waan fedhan dubbachuu hin dandeettaniif waa qulqulleeffachuun waan fedha abbaatii kanaafuu